Damee investimentii fi daldala irratti xiyyeeffannoon hojjechuun guddina biyyaaf shoora olaanaa qabaachuun ibsameera. Kanaafis mootummaa fi dameen daldalaa dhuunfaa qindoominaan hojjechuun murteessaa ta'uunis eerameera. Manni maree daldalaa fi waldaalee dhuunfaa magaalaa Finfinnee damee investimentii daraan guddisuuf mootummaa fi damee daldalaa dhuunfaarraa maaltu eegamaa yaada jedhu irratti biiroon misooma industirii magaalaa Finfinnee fi manni maree daldalaa magaalichaa marii taasisaniiru. Pireezidaantiin mana marichaa Aadde Zaharaa Mahammad hudhaawwan damee investimentii fi daldala jiran hiikuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu dubbatan. ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ የአዲስ አበባ በተለይ ነጋዴዎችን ከማብቃት አኳያ ቢሮን ኢንዱስትሪ መጋላ ፊንፊኔ ደልዳልቶታ ፊ ሸመቶታ ወሊት ፊዱፍ ባዛሪወን ገራገራ ቆጴሱን ወሊት ተደሚን ሰገባ ኡማጅራ ኑቲ ቢየ አላ ደሙን ደልዳልቶታ በርባዳ ቱሪ ብሪች ገሩ ደልዳልቶታ ሂን ቤካምኒ ቆረቴ ባሱን ኦሚሻሌን ገራገራ ከራ ስሪተኤን አከራብሰሙፍ ጫራን ኡመሚር ረኮሌን ሀፈኒስ ኒሂከሙ ረኮወን ደሜ ደልደላ ዱንፋ ፊ ኢንቨስተሮታ ራካው ህርድሱፍ አብሌ ገራገራ ከኔን አከ ባንኮታ ወሊን ሆጀተማ ጅራቹ ካሱን መኒ መሪቻ Abbilee garaagaraa waliinis walii galtee mallatteessaniiru. Abbilee waliif mallatteessan keessaa dhaabbatni Instituutii Misooma Interpreneurship yoo ta'u, Misooma Interpreneurship isa tokko yoo ta'u, Daayireektarri olaanaan dhaabbatichaa Obbo Hasan Huseen bu'aa waliin hojjechuu kan akkasitti ibsani. በእኛ አታይ ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች አለ akka ilaalcha keenyaatti rakkoolee sadiitu jira. Rakkooleen kunneen garuu haala salphaateen hiikamuu kan danda'anidha. Ilaalcha waliin wal qabatee dandeettii fi beekumsa waliin wal qabates dursa xiyyeeffannoon kan itti kennamuu fi maluudha. Hojii daldalaa irrattis kana beekuun murteessaadha. Waliigalteen guyyaa har'aatis kanuma jiddu galeeffateetu taasifame. Biiroo misooma industirii magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan damee oomishtoota industirii Obbo Phaawulos Kuusaa gaaffiiwwan akka hudhaatti ka'an furuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhaniiru. እንደ ኢንዱስትሪ ቢሮ ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የምንሰጣቸው ድጋፎች akka biiroo indastiriitti indastiriiwwan oomishtotaaf xiyyeeffannoo kenninee hojjetaa jirra. Keessumaa oomishtotaaf, investeerotaa fi daldaltootaaf gama dhiyeessii lafaatiin liqaa maallaqaa qopheessuun akka hojjetan mijeessaafii jirra. Gama dhiyeessii lafaatiinis kutaalee magaalattii garaagaraatti seera isaa eeguun dhiyeessaa jirra.